Akkamirtuu hordoftoota keenyaa kun qophii har'a gaazexootaati dhimma irratti mari'annu immoo waa'ee bobaa wajjin wal qabateeti haala addunyaarra jiru irratti kan mari'annu kan waliin turru warra asiinii dabalee gaarradoo akkasumas immoo Naasir Huseen hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan afeerraa keenya akkuma beekamu addunyaan rakkoo keessa jirti amma haalli walii galaamee addunyaa maal fakkaata keessumaati rakkoo amma addunyaa muddataa jiru. Namoonni tokko yeroo COVID yookaan immoo koronaa 19 wajjin wal qabsaniiti garsanitti illee deemuu danda'a dinagdee addunyaa jeequu danda'a jedhaniiti kan ka'aa jiru mee haalli walii galaa jiru mee maal fakkaata waan jedhu irraa tuutu kaaneeti. Egaa akkuma beekamu madda bobayaa ta'uudhaan haala qabatamaa amma jiru kanaan kan beekamu baha giddu galeessaati. Bahi giddu galeessaa kun immoo akkuma walii galaatti jechuun danda'ame yeroo ammaa kana rakkoo gaaga'ama siyaasaa akkasumallee immoo waraana jahamaa keessa akka jiru hin beekama. Kanaan wajjin wal qabatee rakkoo baha giddu galeessaatti uumame kanaan wajjin wal qabatee hanqinni boba'aa akka guutuu addunyaatti uumameeti jira jechuun danda'ama. Maaliif egaa biyyoonni boba'aa kana bal'inaan oomishan hedduun isaanii keessumaa immoo kanneen Itoophiyaan irraa bitattu jechuun danda'ama. Warri Afrikaa gara biroos warri Eeshiyaa gara biroos bal'inaan kan irraa bitatu warra Awurooppaas bal'inaan kan irraa bitatu biyyoota baha giddu galeessaa kana waraanni amma baha giddu galeessaatti jalqabame kun Ameerikaa fi Israa'el kara tokkoon kara kaan ammoo Iraan haa jalqabanii malee daafeen isaa biyyoota naannoo sanatti argaman biyyoota Gulf State jedhamanii fi boba'aa oomishuun beekaman hunda isaanii dhaqqabee jira jechuudha. Sababa kanaan hanqinni boba'aa hamaan uumameeti jira addunyaa irratti. Kana qofas miti naannoo Iraanitti kan argamu Strait of Hormuz kan jedhamu boba'aan dhibbeentaa 20 ol ta'u kan ittiin daddarbu sababa waraana kanaatiin yeroo ammaa kana haalaan rakkoo keessa galeetti jira waan ta'eef hanqinni boba'aa uumamee egaa addunyaan bal'inaan enerjiin addunyaa bal'inaan kan irraa annisaan addunyaa bal'inaan kan irraa argamu boba'aadha. Boba'aa gosa garaagaraa haa ta'u iyyuu malee akka walii galaatti humna madda annisaa addunyaa bal'inaan kan ta'e amma biyyoonni gariin gara elektiriikaattis gara bubbeerraa aduurraa gara oomishuutti deemaa jiraatanis irra jireessa isaanii boba'aarraa annisaa kan argatan ta'uu wajjin ol qabatee rakkoo hamaatu jira jechuun danda'ama yeroo ammaa kana. Galatoome akkuma amma Naasir kaasu yaale dabale keessumaati naannoo Gulf State jedhaman yookaas immoo fakkeenyaaf gara Iraaq Iraan Saudi Arabiyaa Arab Emirates wajjin wal qabateeti naannoo sanaati oomishni boba'aa oomishamu kan kallattiin ittiin darbu tokko kan Strait Hormuz jedhamu sana wajjin wal qabateeti gara barmeela miliyoona 8 guyyaatti achiin kan maddisiifamu achiin kan tiraanspoortoowwan geejjibamu jedhameeti kan yaadamu sana wajjin wal qabatee gamma akkuma Naasir kaase keessumaati waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan wajjin karaa biraatiin immoo jechuudha sana wajjin wal qabatee gaagaamni uumameera mee haalli addunyaa maal fakkaata akkamittiin xiinxaltameeti. Egaa rakkoon kun amma haa babal'atu malee duraanis waraanni Raashiyaa fi Yuukireen waggaa 4 ol lakkoofsise addunyaadhaaf raafama dinagdee addunyaa baay'ee hammeessati kan inni ture. Otoo addunyaan sana keessaa hin dandamatiin otuma rakkoo sana keessa jiru amma immoo rakkoon caalu immoo dhufe jechuudha karaa kanaan. Kanaaf akkasii lakka'e yeroo ammaa kana egaa boba'aan addunyaarra jiru harki tokko shanaffaan yookiin dhibbeentaan 20 karaa ulaa Hormuz kanaani kan inni darbu biyyoonni Eeshiyaa biyyoonni Awurooppaa bal'inaan biyyaaleen Afrikaalleen karaa kanaani kan isaan boba'aa kan argatan. Yeroo ammaa kana immoo dhibbeentaan 95 cufameeti kan inni jiru. Kanaaf guutumaan guutuutti illee cufamuu danda'a jedhamee yaaddoo guddaadha kan jiru. Inni kun immoo duraanuu ulaan Hormuz kokkee addunyaa jedhameeti kan inni beekamu. Kanaaf bakka sanatti rakkoon kun uumamuun addunyaa yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Kanarraa kan ka'e biyyoonni gamanumaan sodaannaa kana waan hubataniif fala fudhachaa jiru. Kaan isaanii fala yeroo dhiyoo, kaan isaanii immoo fala yeroo giddu galeessaa fi itti fufiinsa rakkoon kun ammas kan itti fufu yoo ta'e jedhanii fala yeroo dheeras jedhanii too'i sadarkaadhaan qoqqoodatanii kan isaan jiran. Biyyoonni guddinarra jiran yookaan immoo biyyoonni reefu hin guddanne immoo kana keessatti baay'ee miidhamoo ta'u. Biyyootumti guddanarra jiran iyyuu biyyoonni dinagdee addunyaa kana dursaa jiran Chaayinaa fi Jaapaan illee fala waaraa jedhaniitoo kallattii imaammataa amma jijjiirutitti irratti xiyyeeffatanii hojjechaadha kan isaan jiranu. Kanaaf egaa biyyi keenyas yoo fudhanne akkuma rakkoon kun uumameen ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis kallattiin isaan ka'an jira. Keessumaa itti fayyadama boba'aa waliin wal qabatee kabajamoo kantiibanis kan isaan ka'an jira.
achis ministeerri geejjibaa fi loojistiksiis hundumtuu qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hawaasaaf ergaa dabarsaadha kan isaan jiranu. Yeroo baay'ee boba'aa akka barbaadetti qisaasessuun ni jira. Qisaasessuun akka irra hin jiraanne kaa'atidha kan isaan jiranii. Kanaaf egaa akka addunyaatittis addunyaan eenyutu maal murteesse kan jedhullee muuxannoo biyyootallee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Akka ammasiin kaastan egaa keessumaati waa'een boba'aa wajji wal qabatee egaa amma addunyaan gaagama guddaa keessa kan isheen jirtu keessumaa dinagdee wajji wal qabatee jechuudha. Inni kun immoo yeroo tokko tokko yoo rakkoon uumamu gara furmaataatti illee kan nama geessu akka ta'e beekamaadha. Rakkuma dhuunfaaf illee fakkeenyaaf rakkoon tokko uumee dhaabbatanii of gaafachuutiin gara furmaata gara kallattii furmaataatti deemuudha kan beekamu yeroo baay'ee jechuudha. Mee kana wajji wal qabatee akkuma amma kaa ture biyyoonni adda addaa maddi boba'aa isaanii baay'inaanii baha giddu galeessaa kanarraati. Sanarraa ka'uutiin baay'een isaanii amma furmaata yeroo gabaabaa fi furmaata yeroo dheeraa kan isaan fudhataa jiran. Furmaata yeroo gabaabaa keessa maal kan fudhatamaa jiru kan jedhu fakkeenyaaf amma ba'aan hedduu kaasuu dandeenya. Akkaataatti fayyadama yeroo baay'ee amma qisaasa ibsuun yookaanis immoo haala immallee fayyadamuutu jira. Biyyoota gurguddoos akkasumas biyyoota guddachaa jiranittis jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa of ilaaluudha akkamittiin fayyadamaa jirra akka maarra ooshaa jirra waan jedhu kana of ilaaluun barbaachisaa waan ta'edha kan kaasaa jiran. Inni kan biraan immoo madduma kanayyuu akkamittiin alternative kan biraa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf imma boba'aa madda boba'aa dhiisanii gara elektirikaatti jijjiiruu wajjin wal qabatee akkasumas immoo filannoowwan adda addaa fudhachuu wajjin wal qabatee biyyoonni adda addaa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataati kan isaan jiran. Mee akka addunyaatti mee tarkaanfiiwwan fudhataa jiran akka fakkeenyaatti kan kaasuu dandeenyu biyyoota maal kaasuu dandeenya? Biyyoonni garaagaraa tarkaanfii haala qabatamaa biyya keessa jirtu madaalu yookaan immoo biyyattii rakkoo kana keessa ceesuu danda'an fudhachuu irratti argamanii akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf biyyoonni kanaan dura boba'aa gara biyyoota alaa gara birootti erguun gurguraatti turan dhaabaniitu jiru irra jireessa isaanii jechuudha. Inni kun tarkaanfii tokko jechuudha. Ofii isaaniifuyyuu karaa rakkoo keessa jirra jedhanii waan yaadaniif yookaan immoo yeroo rakkoon kun itti furamee gara yeroo idileetti itti ce'amuun hin beekamne waan ta'eef isaan kana dura gara biyyoota alaatti gurguraa turan dhaabaniiru jechuudha. Tokko sababa rakkoo kanaatiin gurguruudhaaf haalli gaarii waan hin taaneef lama isaanumtiyyuu maal akka ta'an waan hin beekne sadaffaa immoo rakkoon kun aga yoomiitti akka turu waan hin beekneef jechuudha. Isaan kaan immoo qusannaa hamaa keessa jiru jechuudha. Qusannaa seenaniiti jiru. Qusannaa kanas tooftaalee garaagaraatiin hojiirra oolchuu irratti argamanii akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf biyyoonni tokko tokko hojjetaadhuma mootummaas hojjetaadhuma dhaabbilee garaagaraas kan kana dura torbaanitti guyyaa 5 yookaan guyyaa 6 hojiidhaaf gara waajjiraatti deemu gariin isaanii mana isaanii ta'anii guyyoota 5 yookaan 6 kana keessa guyyaa 4 gara hojiitti deeman guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 mana isaaniitirra iddoo jireenya isaaniitirra akka hojjetan taasisuu irratti argamanii isaan gariin immoo namni gartee kana dura makiina kophaa isaatti qabatee deemu akka geejjiba waloodhaa yookaan mass transportation akka fayyadamu dirqama kaayaatii jiru jechuun danda'ama. Isaan kan immoo itti fayyadama gartee konkolaataa anniisa boba'aa fayyadamu kana gara konkolaattota anniisa elektirikaatti fayyadamanitti ceesisaati jiru. Isaan gariin immoo oomisha yookaan immoo madda anniisaa isaanii kana dura boba'aa qofarra hirkatee ture yookaan immoo boba'aa fi elektirika irratti hirkatee ture gara madda anniisaa gara biroo ji'ootarmaalfaa kan haaromuu danda'u kan lafa jalaa ta'uu danda'a kan qilleessaa ta'uu danda'a kan aduu ta'uu danda'a alternative gara biroo gara laaluutti ce'aniiti jiru jechuun hin danda'ama. Isaan gariin immoo gartee daldala yookaan immoo deddeebisiinsa boba'aadhaa kan seeraan alaa tarkaanfii irratti fudhachuu irratti argamanii tarkaanfileen sila fudhataman kunneen baay'een isaanii Itoophiyaa keessattis yeroo ammaa kana hojiirra oolaniiti jiru. Biyyoonni tarkaanfiiwwan adda addaadha kan isaan fudhataa jiranii biyyoota illee maqaadha kan inni kaase fakkeenyaaf madda yookaan immoo boba'aa biyya alaatti erganillee xiqqeessaa akka jiranii inni warri kaan immoo akkaataatti hojii hojjetanillee rishafil gochaa akka jiranii mana taa'aniif hojjechuu wajjin wal qabatee akkasumas immoo haala rabsaa fi haala bulchiinsa boba'aa wajjinis wal qabatee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa kan jiran kan inni kaase mi'aati immoo biyyoota fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti biyyoota ta'uu danda'an ammatti tarkaanfitti kan seenan biyyoota maqaa dhooneetu kaafneeti. Biyyoonni Awurooppaa kanneen akka Faransaay, Ispeen, Poorchugaal fa'aa yoo fudhanne anniisaa haaromsaa fayyadamuu eegalanii jiru amma. Duraan hojjechuu malee yookaan immoo kaa'achuu malee itti fayyadamuu hagas maran eegalle ture. Amma garuu
Duruma qophaa'anii jiru jechuudha. Qophaa'anii jiru isa dura qopheeffatan sanatti amma gaafa rakkoon uumamu kan immoo gara hojiitti galchanii jiru fayyadamaatii jiru. Biyyoonni Eeshiyaa irraas immoo yoo fudhanne Chaayinaa fi Jaappaan illee kanarratti bal'inaan hojjechaadha kan isaan jiranu. Duraanis egaa annisaa haaromsaatiin baay'ee beekamti. Chaayinaanis konkolaattota elektirikaa bal'inaan oomishuudhaan kan beekamu Chaayinaadha. Akkasuma immoo annisaawwan soolaarii kan hojjechaa turan Chaayinaadha. Niwuzilaand yoo fudhatte imaammata guyyaa konkolaataan hin sochoone jedhu baastee hojiitti jijjiiruudhaaf qophiirra jirti. Firii kaardee isette. Guutumaan guututti guyyaa itti konkolaataan. Fakkeenyaaf dilbata fa'aa ta'uu danda'a. Kanaaf waan akkasii jirti. Taayilaand fi Veetinaam hojjettoonni manuma isaanii ta'anii akka hojii mootummaa hojjetan. Naasir Sila kaasaa ture. Akkuma yeroo koronaa fa'aa jechuudha. Akkuma yeroo koronaa kana fudhattee jirti. Sri Lankaan immoo QR koodii fayyadamanii nam tokko dhiyeessiin inni torbee keessatti argachuu qabu leetira 15 akka hin caalle murtoo dabarsitee jirti. Baasii akka fayyadaman gara dirqisiisutti deematiidha kan isaan jiran. Kanaaf egaa kana gaafa laaltu rakkoon kun rakkoo har'a uumamaa jiru qofa osoo hin taane gara fuulduraattis baay'ee yaaddeessaadha. Biyyoonni baay'een amma boba'aa isaan amma fayyadamaa jiran kan dura galfatanirraa malee amma 95 dhaabatee jira galaatiin jiru. Kanaaf egaa dhiibbawwan adda addaa taasifamaa jiru. Mootummoonni gamtoomanii dhiibbaa taasisaa jira. Biyyoonni dinagdeedhaan badhaadhaan jennus egaa dhiibbaa taasisaa jiru. Biyyoonni garaagaraa furmaata kan jedhanii gara hojiitti galaate kan isaan jiranii durarree fakkeenyaaf amma biyyoonni Awurooppaa qophaa'anii kan ta'aa turan sanammoo amma yeroo rakkoon kun uumamu rakkoo sanaan furmaata fiduu fi gara hojiitti galaniiti kan isaan jiran jedheeti kan inni kaasaa ture. Inni kan biraan akkuma waliigalaatti amma addunyaan akkasaa ta'u malee qabatamaatiin fakkeenyaaf Itoophiyaa wajjin wal qabatee waa'ee boba'aa kana wajjin wal qabatee amma boba'aa kana bakka buusuuf yookaan immoo madda annisaa filannootiin hojjechuu wajjin wal qabatee mee haalli hojjetamaa ture mee maal fakkaata fakkeenyaaf konkolaataa elektirikaa ta'uu danda'a yookaan immoo annisaa haarommaan kan maddiisan ta'uu danda'a mee haalli Itoophiyaan itti qophaa'aa turte keessumaatti jijjiiramaa asii mee akkamitti ittiin xaluu dandeenya. Itoophiyaan otoo rakkoon kun hin dhufneen duraa kaaftee hirkattummaa boba'aa kanarraa bahuudhaaf hojiin jalqabde hin jira. Nutis akka nama miidiyaarra jirutti hin beekna jechuudha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad garaangootti gaafa dhufanii kaasanii Itoophiyaan mala hirkattummaa irratti hin baatu malaatti turanitti jiru. Malli malamaa ture kun gara karooraatti jijjiiramee yeroo ammaa kana waraanni kunis odoo jalqabame hanqinni kunis piraaktikaalii odoo hin mul'anneen dura kaasee gara hojiitti jijjiiramaatti tureeti jira. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf jechuudha. Konkolaataa boba'aa fayyadamurraa gara konkolaattota elektirikaa madda annisaa elektirikaa fayyadamanitti hojiin ceesisu otoo rakkoon baha giddu galeessaa kun hin jalqabneen dura jalqabame lafarratti bal'inaan illee yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa makiinonni elektirikaa fayyadaman hedduun mul'achuu jalqabaniiti jiru jechuudha. Isa kanas jajjabeessuudhaaf konkolaattonni elektirikaa fayyadaman kunneen gaafa gara alaa biyya alaatii galan qaraxatirraa akka bilisa ta'an hojiin jajjabeessuu yookiin immoo hojiin onnachiisuu bal'inaan hojjetame qabatamaanis yeroo ammaa kana makiinonni elektirikaa fayyadaman magaalaa Finfinnee keessatti bal'inaan mul'achaatti jiru jechuudha. Kana qofas miti Itoophiyaan madda annisaa mataa isii akka qabaattuuf kan boba'aas ta'e jechuudha. Gosa boba'aa isa kana dura biyya alaatti galaa turerra gara gosa boba'aa Itoophiyaanis maddisiiftee yeroo ammaa kana gara oomishaatti seentee gaazii jedhamuun beekamutti gaazii uumamaa kan jedhamutti gara seenneetti jirra. Qabeenya boba'aa Itoophiyaan itti fayyadamtutti baasii guddaadha kan isheen qabeenya guddaa ramaddeetti kan isheen fayyadamaa turte. Rakkoon kun amma hammaatu malee durumas rakkoo ture waa'een boba'aa kun wajjin wal qabatee jechuudha. Maaliif qabeenyi baay'een kan akka irratti dhangala'u yeroo baay'ee boba'aa irrattidha. Kanaafuu filannoon jiraachuu qaba jedhanii kan isaan kaasan. Fakkeenyaaf boba'aan kun amma madda annisaa duwwaatu hin taane faalama qilleensaa wajjin illee wal qabata. Faalama qilleensaa wajjin waa walqatuuf Itoophiyaan immoo waa'ee faalama yookaan immoo jijjiirama qilleensaa kana to'achuu fi ashaara magariisaatiin waan isheen istiraatiijikaala yaadde waggoottan 7 darbanitti gara biiliyoona 48 biqiltuu dhaabde jijjiirama qilleensaa addunyaaf qormaa ta'e furmaa ta'uu danda'a waan jedhu. Kan biraan waa'ee annisaa haaruma wajjin wal qabatee amma akkuma amma Naasiroon kaasaa ture konkolaattota elektirikaatti fayyadamanii akkasumas immoo gaazii uumaatti fayyadamuu kanneen danda'anii akkamittiin gara sanatti shiifti gochuu dandeenya waan jedhu illee irratti hojjetamaa ture jechuudha.
inni kun furmaata duruma tura kun uumamin illee Itoophiyaan yaaddee fageessee yaaddee gara hojiitti geeshite keessaati. Amma erga rakkoon kun uumamee rakkoon kun rakkoo addunyaa ta'uu hubatamee akkasumas immoo duras immoo rakkoo ta'uun isaa hin beekamu waan ta'eef gara furmaataatti dhufeera. Furmaata kana immoo kan fiduu danda'u mootummaa duwwaa miti furmaata kan gochuu danda'u. Uummanni illee inni jalqabaa rakkoon kun rakkoo adil addunyaa ta'uun hubannoo wal qixxaa jiraachuun dirqama. Hubannoo wal qixxaa erga jiraate booda immoo maadha furmaanni isaa waan jedhamu furmaanni isaa furmaata walooti. Kanaafuu amma mootummaan kallattiin ni kaa'ee jira akka Itoophiyaatti. Mee mootummaan furmaata yeroodha jedhee kan kaa'e. Akka furmaata yeroo dheeraa jennee waan qabatee akka tarsiimootti qabate hojjetamaa jiru hin jira beekamaadhaan. Garuu furmaata yeroof maal ta'uu qaba? Uummanni maal gochuu qaba? Qaamoleen seera raawwachiisan maal gochuu qabu waan jedhu kallattiiwwan ta'an jiru. Mee sanarraa waa dubbanna. Rakkoon kun rakkoo addunyaati. Biyya keenyatti kan dhufe miti. Rakkoo addunyaatti dhufe. Biyyoon hundumtuu immoo qabatama biyya isaanii irratti hundaa'anii mootummoonni biyyattii furmaata mataa isaanii fudhataa jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmadis rakkoo amma jiru kana waan hubataniif kallattii tokko kaa'anii turan. Tokkoffaa sirnaan haa fayyadamnu, sirnaan haa qusannu. Rakkoon amma dhufe kuni baha giddu galeessatti waraanni eegale kuni biyyoonni boba'aa bitatan akka garaatti akka hin arganneef isaan taasisee jira. Hanga dhiyeessin gara idileetti deebi'utti qusannaadhaan haa fayyadamnu. Akkasumas immoo wantoota bu'uuratiif dursa haa kenninu jedhaniiti kan isaan dhaamsa dabarsanii akkasuma itti fayyadama keenya illee ilaaluun barbaachisaadha. Kabajamoo kantiibaa Aadde Adaanech Abeebee illeen kan isaan kaa'anii turan kanadha. Uummataafis konkolaachistootaafis hundumaadhaaf dhaamsi darbee jira jechuudha. Imaltoonni lukaan deemu karaawwan gaggabaabaa ta'an dhaabattee konkolaataa eeggattee ittiin deemu osoo hin taane lukaan deemuu hin dandeessa. Akkasumas immoo konkolaattonni konkolaataa dhuunfaa qabachuu irra immoo konkolaataa qeenxa irraa immoo gara geejjiba qindaa'aa yookaan immoo kan waloo baasii kana fayyadamu hin danda'ama waan ta'eef saayikilii fayyadamuun akka barbaachisu konkolaattota elektirikaa fayyadamuun akka barbaachisu akkasuma immoo konkolaattota boba'aan hojjetan immoo gara elektirikaatti jijjiiruun illee akka barbaachisu dhaamsa kan isaan dabarsan jechuudha. Kanaaf egaa uummanni amma hangam hojiitti jijjiiraa jira. Dhimmi kun na laallata. Ergaan kun naaf darbe jedhee hangam hojiitti jijjiiraa jira kan jedhu abbaan laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf misooma koriidarii wajjin wal qabatees yoo laallu amma misoomni koriidarii hojjetame kanaaf baay'ee mijataadha. Namoota lafoo deemanii baay'ee mijataadha. Duraan amma akka itti deemtu hin jiru Finfinnee keessatti wal dhiibaa walitti bu'aa maal jechaa deemta konkolaataadhaan wal dhiibaa deemta. Amma garuu warra saayikiliitiifis warra lafoo deemuu barbaadaniifis sirriitti mijateeti kan jiru waan ta'eef baay'ee mijataadha. Karaawwan baay'ee gaggabaaboo ta'an kana dhaamsa darbee kana fudhannee hojiitti hojii jijjiirre rakkoo jedhame kana jala darbuu hin dandeenya. Haalli qabatamaan magaalaa Finfinnee keessa jiru wantoota amma dhufan kanaaf furmaata ta'uu danda'a jalqabuma fakkeenyaaf amma misoomni koriidarii hojjetame namni akka garaasaa miilaan akka inni deemu miilaan deemuun immoo geejjibaaf duwwaatu hin taane qaama keenyaaf illee nageenya keenya yookaan immoo fayyummaa keenyaaf illee barbaachisaa akka ta'edha kan ogeessonni fayyaa kan isaan dhaaman jechuudha yeroo baay'ee. Mee aadaa keenya kana yeroo tokko tokko akkaataa itti jiraattu haala addunyaa wajjin of simsiisuun barbaachisaadha. Maaliif waan barte keessa yeroo hundumaa jiraachuun hin danda'amu. Addunyaa jijjiiramaa jirtu keessatti of jijjiiraa deemuun laayif istaayilii keenya jijjiiraa deemuu wajjin wal qabatee wanti nurraa eegamu jira nama dhuunfaarraa kaasee jechuudha. Mee akkaataan aadaamtu geejjibatti fayyadamnu mataa isaa fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee wajjin fudhachuu dandeenya. Namoonni amma yeroo daandii gabaabduu deemuurra hiriira baay'ee fagoo ta'e hiriiranii dhaabbatu guyyaa guutuu kanis immoo sa'aatii dheeraa kan isaan yeroo isaanii dabarsan jechuudha. Kan biraan immoo hojimaata badaa haala raabsa wajjin wal qabachuu danda'a. Akkasumas immoo haala itti fayyadaman yeroo tokko tokko amma rakkoon yoo mudatu immoo namoonni tokko tokko maal godhu kan irratti fayyadamanii qabeenya horachuu barbaadu yookaan immoo uummata kana saamuu kan barbaadan jiru. Uummannis immoo kan irratti qabsaa'uun gahee isaa ba'uun barbaachisaa waan ta'eef kana irratti waan dabaltoo jiraata. Inni tokkoo fi ijoon kaa itti fayyadama boba'aa keenya akkuma sila kaasaa turre kana haala qusannaa qabuun taasisuutu nurra jiraata. Rakkoon kun uumameef qooduun ta'an yeroo gara biraas taanaan inni kun waan baramuu qabu jechuudha. Boba'aan karansii alaatiin doolaaraan sharafa biyya alaatii gala alaa galuu qofa miti sharafa alaatiin gala gatiin isaa haalaan akka addunyaatti kanuma durayyuu dabaleeti jira. Sabsiidii guddoo qaba kana durallee isa gabaarra gurguramu kan aduun taane mootummaan sabsidaayiz godhee oomishaalee haalaan mootummaan irratti bajeta mootummaatti irratti hin dabalee
malee biyya alaatti galchuu keessaa isa adda dureedha waan ta'eef itti fayyadamni keenya qusannaan keenya rakkoo kana keessa qofa dhuunfaa rakkoo kana alalas riilii jabaachuutu sarara jiraata inni kun karaa garaagaraatiin ibsama maas tiraanspoortii fayyadamuudhaan miilaan deemuudhaan akkuma sila ka'aa ture saayikilii fayyadamuudhaan konkolaattota elektiriikaa fayyadamuudhaan ammallee galtee konkolaataa mana tokko yookaan naannoo tokko konkolaataan hedduun kan dura kan bayaati ture konkolaataa tokko qofa fayyadamuudhaan naannoo tokko magaalaa Finfinnee keessatti yoo ilaaltanii mooraa tokko keessa makiinaa 4-3 akkanatu jiraata jechuudha. Ati manas qabattee baata abbaan manas qabatee baya ijoolleen soo jiraatan qabatanii bayan kun ta'uu hin qabu jechuudha. Amma rakkoon kun uumameef godhuun ta'an rakkoo kanaan alas nam tokko konkolaataa qabatee isaanis drop godhee galgala gizee galanis piik godhee galee yoo jedhe riilii waan hedduu oolchuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf aadaan hawaasaa maal ta'uu qaba kan sila jedhamee kaameef jijjiiramuu qaba. Gara amma jedhamu kana shiftu godhamuu qaba. Miilaan deemuu baruun nurra jiraata. Ati kaaftee jirta sila duratti miilaan deemuun kun gartee faayidaa horii sila ati baaftu si oolchuu qofa miti. Si jabeessas humna si ta'a fayyaa argatta. Naannoo uumama dinqisiifataa deemta. Qilleensa gaarii fudhataa deemta. Dhibeewwan saayilenti keeller jedhan kana fakkeenyaaf ittiin furmaata kan jedhamee ka'uu isaan kana. Exactly ittiin furuudhaaf intaa jechuudha. Kanaaf miilaan deemuu nurra jiraata. Amma zallee sila kaaftee jirta aadaan kun amma yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf jijjiiramaati jira. Finfinnee keessatti namoonni miilaan deemaa jiran ani amma miilaan hin deema bakka lafa kana dura miilaan hin deemne deemaa jira. Gaafa deemu kana faayidaa isaa argaa jira jechuudha. Qilleensa gaarii argataa jira, fayyaan kiyya eegamaa jira, naannoo uumama dinqisiifataa deemaa jira. Kanaaf uumama Finfinnee mijatteeti jirti jechuudha. Kanaaf deemsa magaalaa keessaatiif aadaa kana jalqabameeti jira cimee jabaatee itti fufuutu sarra jiraata. Deemsa magaalaa tokko gara magaalaa biraattiif immoo maas tiraanspoortii fayyadamuudhaan rakkoo kana agate minimaayiz gochuun ni danda'ama. Finfinneen ammoo misooma koriidariitiin midhagdeeti jirti. Laggeen kana dura fooliin isaanii gaafa isaan biraan darbitu hamaa ture yeroo ammaa kana kan fuunfataman ta'aniiti jiru. Kanaaf miilaan yoo deemtee kiiloomeetira 4-3 deemtee yoo hojii hojjettee jettee guddoo miidhaan qabu. Waan miidhagaa argata ilaalaa deemta waan ta'eef qalbii keessatti gammadu. Kuni cimuu qaba yaada jedhuun qabaani. Wanni jijjiiramni jira waan ta'eef. Dabalatees akka itti dabaltu kan hin barbaade keessumaa amma kuni akka biyyaatti furmaanni kan barbaadamu jira akka addunyaattis akkasuma biyyoonni adda addaa qorattoonnis haa ta'u akkasumas immoo hooggantoonni mootummoota waan adda addaa irratti kan isaan xiyyeeffatanii hojjechaa jiran. Namni dhuunfaan hojiin namni dhuunfaa hojjetudha maaliif nam tokko waan ati hojjettu irraati ka'eeti biyyi kan ta'u dhiibbaa kan uumu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dimaandiima yookaan immoo fedhiima boba'aa qabnullee yoo xiqqeessaa deemnam fakkeenyaaf amma kanaan dura leetira tokko leetira lama fayyadamaa oola taana nam tokko gara walakkaatti yoo xiqqeesse inni kun warra bu'eeti furmaata kan kennu. Kanaafuu gaheen uummataa baay'ee murteessaadha. Akkaataa itti fayyadama hojii wal qabatee akkasumas immoo sira kaasneerra konkolaataa baay'ee namoonni qabanii fakkeenyaaf amma mootummaan jedhe duwwaatu hin taane namni of gaafachuu qaba. Rakkoon kuni furmaata akka inni argatuuf namni hundumtuu gahee qaba akka lammii tokkotti. Ani maal gochuun qaba jedhee of gaafachuu qaba namni. Kan biraan immoo namoonni boba'aa rabsan akkasumas konkolaachistoonni uummata kanaa fi akkasumas immoo rakkoo biyya kanaa fi furmaata ta'uu qabu. Isa kana wajjin wal qabatee akkaataa itti yaadnus jijjiiramuun barbaachisaadha. Maaliif mootummaan jedhe duwwaaf mitam waan argaa jirru waan ta'eef qabatamaatiin jechuudha. Daandiin suni daandiin Hormuz yookaan immoo kallattiin daandiin boba'aan kun ittiin rabsamu kun already block ta'eera cufameera jechuudha. Inni kun immoo amma addunyaan furmaata itti laatu yookaan immoo rakkoo kana namoonni yookaan biyyoonni uuman amma furmaata itti laatan gara araaraattis deemuu danda'u hin beekamu wanti dhufu. Kanaafuu uni maal gochuu qabnaadha. Sana jijjiiruu argan dandeenyetti of jijjiiruu barbaachisan. Kanaafuu mee uummanni keenya fakkeenyaaf akkaataa itti fayyadama kana asiras dubbanneerra isa kana cimsinee akka inni dubbadhu kan hin barbaade amma qabatamaatti maal argaa jirra. Fakkeenyaaf amma boba'aa rabsaa wajjin wal qabatee akkasumas immoo geejjiba wajjin wal qabatee yeroo tokko amma geejjibni tuma jiru yookaan immoo tiraanspoortiin tuma jiru hin jiru dhaabuutu jira. Taarifa dabaluufaa jira iddoo tokkotti. Yeroo rakkoon immoo yaana fakkeenyaaf amma konkolaachistoonni biyya keenya yeroo baay'ee hunda isaa ta'uu baatu muraasni isaanii waan akkasii rakkoo irratti rakkoo dabaluutu jira. Inni kun immoo kanaa booda nun baasu. Kanaafuu mee maalti ta'uu qaba waan jedhu kana cimsinee silas dubbanneerra akkuma cimsuu nu barbaadeen. Kanarratti egaa tokkoffaa namoonni mana keessa boba'aa yoo ilaalte cilee qabsiisuudhaaf boba'aa fayyadamu. Suni sirrii miti. Mana keessa yoo ilaalte boba'aa haayilaanditti kaanii yookaan immoo meeshaa adda addaatitti boba'aa kaanii nannaqaniitu kaa'u.
Chifchee faayidha uummaddoo tokko chifchee jedhaniiti jarkaanii faatu waraabaniiti irraati daldalachuu faati jira. Irraa daldaluun jira mana keessatti nyaata bilcheessuun jira waa ittiin qabsiisuun jira suni boba'aan mataa isaatiin gaafa waa tokkotti kuustee keessu bifa urkaatiin baay'een isaa hin hir'isa. Inni gosa beenzilaa jedhamuufa keessumaa. Gosa beenzilaa keessaa. Kanaaf amma boba'aa wantoota akkas akkasii kanatti qabachuun sirrii miti. Sirrii miti. Lammaffaa kan warra lafoo kaasnerra. Sadaffaa konkolaachistoonni konkolaataa gaafa konkolaachisan tasa ariyaa tasa dhaabaa akkasiin deemuun boba'aan akka boba'aa baay'ee nyaatu taasisa waan ta'eef sana gochuun sirrii. Fakkeenyaaf amma yoo iddoo tokko dhaabbataa tura ta'e motoraalee dhaamsuu qaba. Motora dhaamsuu qaba. Yeroo konkolaachisu immoo takkatti qabee qofa gadhiisuu osoo hin taane bifa itti fufiinsa qabuun suuta jedhee ariitiin kaameef jira isa sanaan oofu. Kan amma nuti kaasisuun taane saayinsii isaa warri beekan kan isaanii furmaata laatan illee tokko kana. Deebi'ee immoo ulfaatina baay'ee itti fe'uu dhiisu. Amma tokko amma gommaa dabalataa jedha miidhaginaaf jedhee waan konkolaataan takka amma konkolaataa ishiin xiqqootuni baay'ee guddaa taatee agarta. Miidhagina jedhanii maal jedhanii wantoonni irratti kaa'aman hedduutu jiru. Kanaaf wantoonni akkas akkasiisuni waan boba'aa gaafatanidha. Waan boba'aa nyaatan. Konkolaachistoonni waan akkas akkasii gochuun sirrii miti. Gommaa mataa isaatiin gommaa yeroo yerootti qilleensa sirriitti guutuu gommaan gaafa irrataa deemu humni ittiin ka'u humni ittiin deemu boba'aa barbaada. Boba'aa baay'ee. Nageenyummaa konkolaataa saniitiifis rakkoo qaba. Boba'aa nyaachuu keessattis rakkoo guddaa qaba. Sana konkolaachistoonni of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliin boba'aa nyaata maaliin hin nyaanne jedhanii tolaalu. Maarshiisa xiqqaadhaan karaa dheeraa deemuufa ukkaamsitee qabdee deemta. Inni suni jechuun boba'aa baay'ee nyaata. Sana gochuu irra hin jiru. Warri immoo boba'aa gurguran yookaan dhaabbileen eeyyamni kennamee fi boba'aa arabsan jiru. Isaan sunniinis konkolaataadhaaf qofa kennuudha yookaan immoo warra eeyyamameef qofa kennuudha malee waan adda addaatti waan akka jeerikaanii waan akka haayilaandii meeshaalee adda addaa kanatti kennuun sirrii miti. Takka seera sodaachuu qofa osoo hin taane sammuu keenya miti nama jedhu silaa dhoksaatti waan baay'ee gochuu hin dandeenya yakka meeqa hojjechuu hin dandeenya waanuma sammuun keenya nu gaafatu jira. Kanaaf rakkoo addunyaatti rakkoo biyyatti dhufe kana keessaa dandamachuudhaaf immoo kana gochuun barbaachisaadha. Biyyaaleen tokko seera kaa'anii jiru. Namoota boba'aa dhoksan irratti tarkaanfiin isaan fudhatan dhaabbilee boba'aa dhoksan irratti tarkaanfiin isaan fudhatan jira. Kanaaf akka biyya keenyattis tarkaanfiin fudhatamaatii jira. Konkolaachistoota irratti dhaabbilee boba'aa rabsan irratti warra boba'aa dhoksan tarkaanfii fudhatamaatii jira. Ministeerri geejibaa fi loojistiksiis yeroodhaa yerootitti ibsinni kennu jira. Addis miidiyaa neetwoorkis egaa sana hordofee qofa daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota biraan gahaati jira waan ta'eef kanaaf sun cimeetoo itti fufuu. Baay'ee waan gaarii kaaste keessumaata amma namni dhuunfaan maal gochuu qaba unamma asirratti wanti kaasaa jiru konkolaachisaan akka ittiin konkolaachisuu qaba kan jedhu amma teeknikaali yookaanis immoo ogummaan qabu jennee miti. Beektonni addunyaarra jiranii xiinxaltoonni kan isaan kaa'aa jiran furmaata waan ta'eef waan kanaas biyyi keenyattis qabatamaatiin hojiirra ooluu qaba jenneeti. Kan biraan naasiroo waan itti dabaluu akka itti dabaltu barbaadu keessumaati seera wajjin wal qabatee qaamoleen nageenyaa qindoomina isaan uummata wajjin uumanii hojjechuu qaban. Maaliif yeroon kun yeroo furmaata unumti barbaadnu waan ta'eef maal ta'uu qaba uummanni eeruu kennuu wajji wal qabatee ordofuu wajji wal qabatee akkasumas immoo qaamoleen seera kabachiisanis immoo maal gochuu qabu akka kanaan dura callisanii utuu arganii akka nama hin argineetti dhiisuutu hin taane dubbichi kun dubbii kiritikaalidha yookaan immoo dubbii baay'ee cimaadha waan ta'eef xiyyeeffannoo akkamiitti itti laatamuu qaba hawaasni achi keessatti seera kana kabachiisuu keessatti akkamittiin hirmaachuu qabu waan jedhu kun itti dabaltee gara xumuraatti finneeti. Hawaasarras mootummaa irras keessumaa immoo qaama seera kabachiisuu irraa itti gaafatamaa guddatu jira amaana guddatu jira yaada jedhuun qabaani. Qaamni seeraa boba'aan gatii guddaadhaan sharafa alaa guddoodhaan bitamee gale isayyuu hanqina guddoo keessa darbee kanas gahee kuni isayyuu immoo kuusaadha kan bahee tajaajila uummataatiif oolaati jiru kuni sadarkaa haala amma sila kaasaa turre kanaan ummataaf akka tajaajila ummataaf akka oolu taasisuu keessatti qaamni seeraa shoora olaanaa qabaa yaada jedhuun qabaa. Egaa tokkoffaa numti kuusaa akka gurgurtaan isaa seera qabeessa akka ta'u jechuudha. Iddoo dhumaarraa gurguramuu qabu qofatti akka gurguramu. Gartee ammallee akkuma jettee kana dursa kennuudhaan akka gurguramu gama taasisuutiin
qusannaadhaan akka gurguramu gama taasisuutiin akka gartee ammallee kara seeraan ala ta'een akkuma sila reef dabaleen kaasaa ture kana jaarikaaniidhaan daldaltoota seeraan alaatiif akka dabarfamee hin kennan. Inni kun immoo hawaasa irraa maaltu eegama eeruu barbaachisaa ta'e kennuudha. Boba'aan seeraan ala kan daldalamu hawaasuma keessatti kan kuufamu hawaasuma keessatti kan dabarfamu hawaasuma keessatti. Kanaaf akka kanaan dura callifatamuu odoo hin taane hawaasni eeruu barbaachisaa ta'e kennuu barbaachisaa. Mootummaan kanaaf haala mijeessuu qaba. Hawaasni karaa ittiin eeruu ittiin kennu bilbila tolaa qaamaan ta'uu danda'a haala mijeessee waliigalteedhaan hojjetamuu qaba jechuudha. Hawaasniif mootummaan keessumaa qaamni nageenya yoo waloodhaan hojjetan rakkoon hin furamne guddoo hin jiru jechuudhaaf jecha. Haa ta'u gama gara xumuraatti finne keessumaa amma rakkoon kun rakkoo addunyaa ta'uunsaa beekameera. Rakkoon kun immoo addunyaa ta'uunsaa immoo furmaanni isaa maal ta'uu qaba kan jedhu akka addunyaatti biyyoonni adda addaa tarkaanfii garaagaraa fudhata. Itoophiyaanis haaluma wal fakkaatuun rakkoon kun rakkoo addunyaadha. Akkasumas immoo furmaanni isaa immoo nama tokko tokkorraa akkasumas biyya tokko tokkorraa barbaadama jettee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirti. Tarkaanfiiwwan kana keessaa qabatamaatti akka hojiirra oolanii jijjiirama akka isaan fidan uummannis akkasumas immoo qaamoleen nageenyaas akkasumas warra seera kabachiisan hundiyyuu gahee isaanii yoo taphatanii rakkoon kun furmaata argachuu danda'a. Kunis immoo furmaata sana keessatti abbummaatiin hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya dhimma bobaa wajjin wal qabatee bobaan rakkoo idil addunyaa ta'aa jira. Rakkoo kanaaf immoo biyyoonni adda addaa furmaata garaagaraa isaan barbaadaa jiranii. Itoophiyaanis akkasuma kallattiiwwan furmaata yeroo akkasumas immoo furmaata waaraa ta'an jettee kan kaawwattee jirti sana wajjin wal qabatee egaa uummannis immoo gahee isaa bahuutiin rakkoon kun akka inni furamu kaas immoo rakkoon bobaa kun akka inni dhiibbaa dinagdee gar malee akka inni hin finne taasisuu keessatti hundumtuu gahee keenya bahuu qaba waan jedhu irratti kan mari'ataa turre. Egaan qophiin ardaa gaazexeessitoota keenya irraa asumarratti xumura torbaan qophii biraatiin hanga wal agarrutti torbaan gaarii isiniif haa ta'u jenna.